Nun barsiisaan amantii Islaamaa fi namni dhageettii guddaa qaban Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa akkaataan uummata Walloof gargaarsi godhamaa jiru abdii kan namatti horudha jedhan. Dhaabbata gargaarsaa seera qabeessa ta'e Egereef jedhamu namoota kaan waliin hundeessuun baroota darban uummata sababa waraanaa fi hongeen miidhame gargaarutti kan jiran Ustaaz Raayyaan namoota haleellaa Wallootti mudateen miidhamanii hospitaala Adaamaa jiran daawwataniiru. Waan atattamaan isaan barbaachisu hundaan qaqqabuu fi akka danda'an waayila koo Aslii Galgaloo timaniru. Rakkoon warra Walloo rakkoo namni kadhatee geessu malee rakkoo namni kadhatamee geessu miti. Rakkoo namni kadhatee kan koo keessa naa buusaa waan Walloo kana kan koo keessa naa buusaa jedhee geessu malee rakkoo namni warri Walloo iyyatee namni itti birmatu miti. Gargaarsi Walloo yeroo ammaa kana keessa amma yoo Rabbi jedhe laayinii seenee namuu kallattiidhuma adda addaatiin dhaabbata tokko qofatti osoo hin taane dhaabbanni hundinuu dhaabbanni bitaa mirgaa eenyinuu itti birmate namni eenyummaan isaa itti dhagahamu lafeen itti dhagahamu namoomni itti dhagahamu geessee wanna kana uummata kana gargaaree uummata arjaa waggaa lamman sadan dabre dhukkubsattee illee madooftee deedeetti akkamamtuun qabdu kanaaf hawaasni keenya kallattii danda'ame hundaan hanguma qabullee beeki qabaataa qofan ilaallatu dubbiin dhabaallee hanguma qabu waan asbeezaa guyyaarraa itti fayyadamu sanarraa ittiseetu silaa Walloon gargaare hin dandamatti jedhee yaada galatoom. Namoonni gara gargaarsaa miidiyaa hawaasarraa taasisanillee arguu jirra. Ammoo isan akka dhaabbataatti gargaarsa akkamii fagootu amma kanneen miidhaman fa'aa wallaanu moo nyaata geessu moo gargaarsiisan isan warra biraan geetamu waan akkamii? Amma nuti kallattii amma irra caala rakkoon itti jiru kallattii irra caala rakkoon itti jiru amma orma isaaniitti kennanneerra irra rakkinni manatti gubate sana deebitu moo nyaataan hin dhaqqabu moo wallaana waan gartee diigni keessaa dhangala'ee kana gartee dafnee bakkatti godhachu moo kamtu irra jarjarsituudha isa jedhu sana qorannaa gabaabduu tokko nama erganneerra isaan eeggataa jirra irra dararaan kana hamtuun kana jedhee akka inni nu gabaasu gochuudhaaf intineetti jira tokko lammaffaa immoo amma horii dhumti argamu malee bare hin qooddannaa maal qooddannaa inni kaan mana gubate dura irraa dhaabateera wanni irraa gubate kollollee irraa dhaabateera yoo dhaabbachuu baate akkamitti dhaabbata kanaafuu inni sunis itti yaadamuu qaba kana gochuun immoo hin danda'ama rakkoo isaanii furuuf isa ta'u rakkoo jireenyaa isa ammaas isa ta'u bishaan ta'u midhaan ta'u inni qabanna yoo Rabbi jedhe. Naannoo Oromiyaa keessatti yoo rakkoon mudatu fakkeenya gaaf hongee gaaf namni buqqaa'u gargaarsi akkanuma walitti qabama namni garii dhaabbataan gargaara kan garii ammoo dhuunfaan deemanii akka dhuunfaatti gargaaran kan irra kan ka'e kan Walloo kanaan amma burjaajiin wayii uumamuu jira namni dhuunfaa deemee gargaarsi geessaa fayyadanii namni garii gargaarsi kaan nyaatee namoonni hidhaman jiranii jedhanii isan kan qub qabdu yoo qub qabaatanii baataniillee ammoo namni gargaarsi geessu maal haala kamiin geessu maali? Kan itti jiru kana argaa roorrifama kana hunda argaa uummata takka haran baafatin uummata jiraachuuf akka itti jiraatu dhabe kana argaa namni waan isaa nyaattu isin jiraachise. Egaa ta'uu marti isaan tol beeka amma akkitti ta'uu danda'u jalqaba dhaabbata mootummaan to'atu ta'uu qaba akkas taanaan dhaabbata namni callume dhee ofii banatee lafuma abbaa nagaa hayyamaan malee gaafachuu hin danda'u silaa uumaa dhagaa galfachuu hin danda'u. Kanaaf bakki kun of eeggannoo jabduu isaa barbaaddi hawaasarraa warri nyaatu bu'aa caba hawaasa kana cabsuudhaan garaagarummaa hin qabu itti dhukaasee hawaasa kana rukutuudhaan garaagarummaa hin qabu namni mallaqa hawaasa kana miidhamaa ijoollee waggaa torbaa garaan tarsa'e kun Adaamaa ciiftu kana kana ummata kana keessa dabarfate ummata haala kanaan dhufe har'a gahe ummata waan miti jiru argaa jirtu kana sidaa qabaattee namaa hin gaafattu beekta abbaan qabeenyaa waan kanarraa usee qabeenyi isaa qabeenya ta'a laataa jedhee shakkii keessa nagalchitii beekta akka fedhes ta'ee haalli dukkanaa'e hundiinuma ifa haalli dhabame hundiinuma argama argataan hundiin dhaba dhabaan hundiin dhabee nafuu ni argata qabaataan ni dhaba dhabaan ni qabaata jechuudha akkanumatti deema yoo Rabbi jedhe. Uummata hedduu kee deemtanii gargaartanii naannoo Booranaa Harargee Wallaggaa Walloo kan hedduu deemtanii rakkoon isan qunnammaan fa'aa rakkoo akkam fargattu? Gada gaafa Booranaa dhaynu rakkoon reetii jalaa dhume re'ee jalaa dhume re'ee kana hawaasa keenya Booranaatiif dhiyeessina jedhee yeroo nuti qophii keenya qophoofnu re'ee riisiitiin qabdu waan itti as fiduun qabdu tokko lammaffaa immoo namoonni tokko laa mootummaa keessa darbee jira kan akka gargaarsi uummata hin geenye barbaadu akka wanni kun dafee uummata hin dhaqqabne yoo nutti kennitanii jettan malee uummanni isaanitti kennuu barbaadu uummanni kan saageessinee harkaan uummatatti kennuu barbaada inni immoo of hirkatti galfatee yeroo nuti uummatatti kennuu barbaada anatu sinii biri akka waan jechuu barbaada inni haa jedhu sila rakkoon qabu uummata bira ga'a taanaan rakkoo tokko illee qabu namoonni gariini maal jedhu numayyuun dhaqqabu wanni sin fiddan kuni kanammoo bakka hedduutti agarree kanatu jira. Raatawaa uummata Oromoo OPDO obbo Halakaa Simbiruu dhaabichi bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan daangaa lafaa qabu alaabaa ofii fi faaruu ofii qabu akka jiraatu gahee guddaa bahee jedhan bulchaa godinaalee Oromiyaa hedduu fi gorsaa pirezidaantii naannichaa kan turan obbo Halakaan qabsoo Oromoo baroota darbanii keessatti hanqinaa fi gumaata dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo fi kaanis godhan irratti afaan Amaaraan kitaaba Oromoo Hizbi Tigil Tiwustaa jedhu barreessaniiru hanqinoota dhaaba isaanii duraanii yoo ibsan ejjennoo waloo dhabuu fi faayidaaf bitamuu mudannoowwan isaanii ittiin makuun waayila koo hiikaa fi tasaatti himaniiru.
Wanti ifa ta'uu qabu anis qaamuma paartii kanaa tureetiin hooggansa kana keessa ture. Isa keessatti hundeeffama isaarraa kaaseetiin falmiin adda addaa karaa adda addaa wantoonni ka'an jiran OPDO'n hundeeffamuun barbaachisaa ture moo barbaachisaa miti. Hundeeffamuun isaa uummata Oromoo fayyadamoo inni rakkoowwan turan maali waan jedhu kana konfiizinii adda addaatu jira. Hawaasa keessas gaafiin kuniin ka'a. Isa sana eessatti hundaa'ee eenyutu hundeessee irraa kaaseetiin falmiiwwan hawaasa keessaa ka'u sanas deebiitti kennuuf yaalii godheetiin jira. Paartiin kun qabsaa'ee jira. Kun waan haalamuu miti. Kana keessatti hojiiwwan hojjetaman bu'aan dhufan wanni uummanni Oromoo dhandhamee argate jira. Haa ta'u malee olaantummaa isaanii akka uummanni Oromoo baay'ina inni qabu qabeenya qabuu fi wanta kalee Oromoo mana bahee qabsaa'e sana guutameera jechuun hin danda'amu. Kun ka ta'eef dhiibbaa olaantummaa paartii tokkootti ture. Gama diinagdees, gama siyaasaa, gara loltuu, gara nageenyaa waa hundaaniyyuu TPLF olaantummaa qabateetiin uummanni keenya waan barbaade sana hooggansa guutuu akka hin arganneef dhiibbaan uumamee jira. Dhiibbaan kun maaltu uumamee waan jedhu sana tarreessee kaa'uuf yaalii godhee jira. Miseensumtii fi hooggansi OPDO keessa jiru kuniyyuu akka nama tokko dhaabachuurra gareen juntaan sunini as keessaayis akka barbaade namoota karaa ofii barbaadeen ofuu qabateetiin jaalleewwan dhugaaf qabsaa'uuf ba'an kana yeroo yerooni mataa keessa rukutamaa turan. Nama yeroo baay'ee namni waan waggoota 27 sana keessa Itoophiyaatti ta'etti OPDOdha balaaleffatu. OPDO maxxantuu TPLF hundeessee isin keessa teessanii wanti isin taajjabdan OPDO'n uummata Oromootiif kana godheera tokko lama jettanii wanti qabxinnaa keessan jira addatti. OPDO'n asuma keessatti waan jiru qabadhee mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamu kun daangaa ofii qabu alaabaa ofii qabu faaruu ofii qabu boru fedhayyuu dhufeetiin yoo bulchuu barbaadeetiin jedhee dachiin Oromiyaa jedhamu mootummaan Oromiyaa jedhamu akka hundeeffamu taasisee ijaaree jira birookiraasii jira. Dhiibbaa achi keessa ture sanitti illee akka jirutti ta'ee sana baataa bu'uura misoomaa keessumattuu akka mana barumsaa infraastiraakcharii adda addaa kana diriirsuuni dhaloonni qaroome kabaa beeku kabarate akka uumamuuf haala mijeessee jira tattaafatee jira. Ijaaramiisarraa kaasee illee olaantummaaf gadaantummaa uumamerraa kaaseetiin yeroo dheeraa fudhateera injifannoo kanarra ga'uuf sunini hanqina paartii keessa jiru maaliif sun uumame ka jedhu paartii keessatti tokkummaan dhabamuu waldii guufatee achi namoonni faayidaan bitameetiin yoo kun qabsa kun kan sakalaa deema mala ammattummaaf sira sassaabummaan adda addaa babal'ates namni uummata dhiiseetiin waa'ee faayidaa isaatii fi waa'ee guddina ofii yaadutti galee kun waan haalamuu miti waan uummanni beeku hooggansi OPDO kanamtuu yoo jiraateetiin jedhee baanee wal falmuu dandeenya. Yeroo qondaala daballee mootummaa turtanitti waan isin mudate mee bal'istanii naa kaastu? Inni kun yeroo haaromsaa hiwaati aanjaa itti bakka lama qoodamte sana 93 waajjira muummee ministeeraa Mallas biratti waltajjii guyyaa 27 godhame sana keessatti hirmaadheen ture. Jarri kitaaba qopheessiteeti garee lama wal qooddee Maqalee irra wal diigdee gara naka dhufte. Seentuma konfidensii akkasii kitaabas qopheessee ejjannoos marannee wanni qabannee galleen jiru akkanumatti carraan uumame kanaan jarri kun diigamuu jirti nutis dura dhaabbannee ofirraa hafachifnu waan jedhu alatti mari'attee seentee turre. Hanga guyyaa 4-5 baay'ee faayit goone mallattisti. Bakka waan nufaaf hunda sirriidha nu kanaaf wal qorannee kanaaf aanjaa tarkaanfiitti fudhannee OPDO keessa akkanatti qabsaa'u jiraachuun na gammachiisa maal jedhaa ture haga guyyaa 4. Isa booda nu keessa namoota fuudhanii Dr. Shin Alkama hojii ta'e itti hojjetanii fidanii guyyaa 5ffaa moo 6ffaa gaafa deebinu namoota amansiisanii namoota nu waliin qabsaa turan halkan tokko jijjiiranii ganama yoo dhugnu haalli hundi jijjiirama. Isa booda mallas karaa gaarii jala qabdan jedhanii achi qabdu nuti rakkoo OPDO keessa akka jiru hin geenye nuti rakkoo adda addaa. Waan nama jalaa dhokatee miti amma wanta Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal dura dhaabbannaa qaamolee hidhatanii fi qaama biyya bulchuu jidduu jiru akkamitti deemuu qabda jettanii yaaddu isin kana? Haala amma jiru kanaan baay'ee itti gaddee jira. Siyaasni Oromoo daangaarraa gara giddu galeessaatti dhufee injifannoo argannetti uummanni biyya kanaatiif tasgabbaa Oromoonis ni tasgabbaa jijjiirama guddatu dhufa jennee yaadnee abdii guddaan eenne uummanni Oromoos garuu wanti amma Oromiyaa keessatti ta'aatiin mul'ataa jiru isaa miti. Kana kan fidee jedhe gama hundaanuu hanqinni adda addaa jira yeroo injifannoon kun dhufee gara tokkotti hunduu dhufeetiin jedhe karaa akkamitti deemna waan jedhu ta'anii maratanii dhimmoota roodmaappii akkasii kana wanni jechuu irratti hanqinnatu ture. Hundaa ol gattaamee ammallee maratamee wanti jalqabame araara jidduu humnoota Oromoo keessatti uumamu sun araarri kun bu'ee namuu kaayoo fi adeemsa isaa uummata dhiyeessaatiin waltajjiin dirreen siyaasaa bal'atee karaa dimokiraataa ta'een akka qabsaa'u gochuun dhimma fala hin qabne. Bu'iinsa naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo fi godina Kaaba Shawaa keessatti mudataa jiruun lubbuun namaa darbuu miidhaan qaamaa qaqqabuu fi qeerraa buqqa'uun lammiilee akka isa yaaddessu mootummaan Ameerikaa ibse. Galaana Balaay. Embasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee jiru ibsa miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuuk irratti maxxanseen hidhataas ta'ee qaamni kamiyyuu jeequmsa uumuun uummata qeerraa buqqisuu akka hin qabne akeekkachiise. Embasichi ibsa isaa keessatti lammiileef eegumsi akka taasifamuu fi rakkoo siyaasaa walxaxaa fi rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessatti yaaddessaa ta'aa dhufeef fala kaa'uuf kutannoon marii nagaa akkaan murteessaa ta'uu dhaame. Tibbana naannoo Amaaraa daangaa godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa saba Oromoo gidduutti hidhattootni haleellaa raawwachuun lubbuu lammiilee galaafachuun gabaafamaa ture.
Godina addaa saba Oromoo keessa aanaaleen haleellaa kanaaf saaxilaman aanaa Harxummaa Fursee fi aanaa Jillee Dhummuugaa ta'uu BBC'n jiraattota irraa mirkaneeffateera. Jiraattonni akka jedhanitti haleellaa jalqaba ji'a Ramadaanaa irratti eegale kana garee hidhattoota faannootu raawwate. Haleellaa kanaan lubbuun namootaa darbuu, qabeenyi manca'uu fi hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu jiraattotni himaniiru. Rakkoo kanarraa ka'uun Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Arvin Masingaa taateen kun mootummaa isaanii akka yaaddessu ibsan. Haleellaan kamuu yoo mudate jiraattotni qe'ee isaanii irraa buqqa'uu hin qabanii jedhan. Mootummaan naannoo Amaaraas ta'e kan federaalaa rakkoo godinaalee kunneen keessatti mudate ilaalchisuun hanga yoonaa homaa hin jenne. Wayita haleellaan kun mudataa turetti viidiyoowwan waraabamanii miidiyaa hawaasummaa irratti gadhiifamaa turan manneen hedduu wayita gubatan agarsiisu. BBC'n viidiyoowwan kunneen dhugaa ta'uuf dhiisuu qaama walabaarraa hin qulqulleeffanne. Jiraattotni godinaalee addaa saba Oromoo aanaalee Harxummaa Furseef Jillee Dhummuugaa BBC'f yaada kennan gama isaaniin haleellaa kanaan manneen gubachuu fi lubbuun namootaa darbuu ibsaniiru. Haleellaa fi walitti bu'iinsa torbanii oliif godinaalee kunneen keessatti raawwatamaa tureen booda raayyaan ittisaa gara naannoo kanaatti bobba'eera. Kana hordofee godinaalee kunneen keessatti nageenyi hanga tokko argamus garuu ammallee jiraattonni